Bakka jirri jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan fayyaa. Channel keenya kan subscribe godhaadhaan manuma keessan teessanii haala barumsa haala salphaadhaan ofii keessas baratan saayibban keessan yookaan hiriyoota keessas barsiisan akkasumas daa'imman keessan manuma keessan teessanii haala ittiin barumsa idilee itti baratan sababni isaa COVID-19 wajjin wal qabatee ijoolleen hedduun barumsa idilee isaanii dhaabanii mana galanii jiranii. So barumsa idilee isaanii dhaabanii mana galanis manuma isaanii taa'anii haala itti barumsa itti argatan waan tokko isin qabannee dhufnee jirra. Channel keenya subscribe godhaadhaa. Arraaf mata duree toopika haarawaa bareedaa tokko isin qabannee dhufee jira. Toopikni kunis maali? Barumsa herreegaa yookaan maatimaatiksiidha. Maatimaatiksii irraan tanaa kana keessatti waan tokko isin qabannee dhufee jira. Waan amazing ta'e haga ammatti waan namoota hedduun fayyadamu kan immoo hin beekne how numbers created yookaan haala ittiin lakkoofsi kun akka itti uumamu. Fakkeenyaaf lakkoofsota beeknu kun lakkoofsi itti barreessinu kun takka lama sadii jennee qubeen herreegaa fayyadamaa jiru kun akkaataa itti dhufe jechuun keenya Indo-Arabian numbers kan jennuun kun haala itti create kan isin hubachiisu isin barsiisuu dhufe. Indo-Arabian number wanni jennuuf lakkoofsota takkarraa haga sagalii jiran kana lakkoofsa takkarraa haga sagalii yookaan duwwarraa kaasee haga sagalii jiru kun Indo-Arabian number jedhama. Indo-Arabian number wanni jedhameef sababni isaa maali kan jiru kan isin qabannee dhufne. Indo-Arabian number wanni jennuunif lakkoofsa kana kan argate Araboota. Indiyaanis lakkoofsa duwwarraa kaasnee haga sagalii jiru kana keessa argate Araboota. Hindiin garuu negative infinitive fi positive infinitive kana lamaan kan argate. Sababa kanaaf lakkoofsi kun dimshaashumatti Indo-Arabian jedhameef argannoo lakkoofsa kana lamaan jidduu biyyoota yookaan saboota gurguddoo kana lamaan waan ta'aniif. So mee Arabootni lakkoofsa 0 tokko lama jennee deemnee haga sagalii jiru kan akkaataa itti argame maayirraa dhaabbataniiti kan moggaasa jennee ilaallu. Fakkeenyaaf kana moggaasa lakkoofsa kanaa keessatti waggaa lakkoofsa kana kireet godhuu keessatti isaan waan itti fayyadaman jiyoomeetiriidha. Jiyoomeetirii kana keessa isa aangil yookaan qofa isa jennu kana fakkeenyaaf isaan lakkoofsa tokkorraa haga sagalii jiru kun qofarra dhaabbatee kan kireet godhanii fakkeenyaaf zeeroon duwwaan amma kana geengoodha. It is circle yookaan geengoo jaalii yaabanii geengoon kun amma aangiliin mee qabdoo sin jaal aangiliin qabu. Kanaaf zeeroodhaan bakka buusan. Lakkoofsa tokkoo hafuun taate lakkoofsa takka kan Indo-Arabian argatuun akkana. Lakkoofsa kana kan bakka kanatti aangilii tokko uumaa jechuudha. Sababa kanaaf takka ta'e. Lama kan isaan argatan sun lama akkana. Argannoo isaanii sun. Kan olaallee bakka tanaa asiin aangilii tokko qabaa. Asiin aangilii mee qaba? Aangilii lammeessoo. Kanaaf lama aangilii lama bakka bu'aa jechuudha. Sadii yoo kanaan taate kunis sadii aangilii tokko kana kun aangilii lammaffaadha. Kun tole kan biraa lakkoofsa afur argatan sun jarri kana nuti immoo afur akkaataa hunduu kan fayyadamnu bareechuudhaaf asiin achi baafnee gis takka takka akkana goona gis takka takka immoo akkana goona. Garuu immoo argannoon isii jalqabaa sun yookaan ammoo kan warri jiyoomeetiristoonni Araboota argatan sun kana asiin qofa tokko qofa lama qofa sadii this is the fourth qofa afuraffaadha jechuudha. Shan akkana qofa kan oola kootan qofa shan ta'a jechuudha. Kun qofa takka lama sadii afur this is the fifth one sigalte qofa shan akkana jechuudha isaa argatan sun. So mee mana keessan taa'adha namu tiraay godhaadha. Jaha akkam akka ta'e torba akkam akka ta'e sagal akkam akka ta'e fakkeenyaaf isa sagalaffaa isin ilaalanii sagal asiin mee qofa mee qabna takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet this one kana taasee sagal qofa sagal qabaata jechuudha. Kan bakka tana hojii kaalkulee goota sagal qaba. Kanaaf sagal akka nuti akkana goonu kan yookaan ammoo namoota gargariin akkana godhanii kan osoo hin ta'in sagaleen isin sirrii ta'a warri jiyoomeetiristoota argatan sun isin kana jechuudha. Sagal qofa sagal qabdu jechuudha. Saddeetoo halaa kan taates saddeet isaanuma mana keessan teessanii yoo chee gootan bareedaadha. Mana keessan teessanii tirii guraadha. Qofa kana lakkaadha meeqa akka qabu. Keessoo kanaanis asiinis hundaanuu tirii guraadha.
manum keessan taatesanii waan kana proof godhuu dandeessu. So arraaf kan isin qabannee dhufne waa'ee haala argannoo lakkoofsa kanaati. Lakkoofsi Indoo Arabiyaan yookaan ammoo Arabootni lakkoofsa haala kanaan kan argatanii. Kan biraa Hindootni immoo Hindiin lakkoofsni kun jalqabaa fi dhumni lakkoofsaa hin beekamu infinite. Lakkoofsi xiqqaas hin qabu guddaas hin qabu. So lakkoofsa guddaa fi xiqqaan qabu egaa jennee bakka irraa ka'u bakka itti mursu waan qabneef iddoo san bakka itti dhaabbatu kan itti yoonni ta'u ibsuudhaaf isa xiqqaan negative infinite yaanini yoo immoo guddaa ta'e positive infinite yaanini waa kanaan akka isaatti kaan saayinsistootni arabaa wallaallan qorannoo saayinsistoota hindootiin bakka bu'e. So kanarraa isin qaban kana fakkaataa torban sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti peejii keenya kana subscribe godhuun dagatinaa share like godhaadha. Yeroota keessan maatii keessaniif obboleeyyan keessan yeroota akkasumas fira keessan hundaafuu share godha. Manuma keessa teessanii haala itti barumsa idilee mana keessa teessanitti baratan haala isin mijeessanii jira. Wanni isinirraa eegamoo jiraata subscribe godhaa wanni subscribe godhu wanni isinirraa irra ta'u kan ammoo wanti dhabdu tokko illee hin jiru.